Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu. Kabajamtoota fi daawwattoota keenya kan guyyaa irraa akkam jirtan? Baga Rabbiin guyyaa irraatiin isin ga'ee isin jecha. Kunooti gaa bishaan kun bishaan seenaati. Bishaan kun bishaan daangaa Oromiyaa fi Dabuubii kan adda baasudha jechuudha. Oromiyaa fi Dabuubii adda baasa. Dabuubii gizee jennu uummattoota kibbaa keessatti argamanii jechuudha. Dabuubii godina kam yoo ka jettan taate Dabuubii keessaa godina Boongaa ka jedhamu adda baasa. Kunooti ammaan tana muka achi mul'atu kana ni gartanii ilaa muka akkasitti ol sirrii dhaabbasan sanii achitti dildila wayiitu jira. Gizee bishaan irratti ni mul'ata. Uummanni gatii karaa makiinaa seeraan hin baaneef karaan makiinaa seeraan baane akkasuma uummanni muka walitti fidee muka gurguddaa jajjabaa harkisee fidee bishaan irra kaa'atee bismaaraan irratti rukutee faradoo isaa akkasitti ceesisaa ture jechuudha. Kanaaf muka san irraa baddeessaa wayii soqee muka wayii muka jajjabaa soqee irratti dhadha'uudhaan faradoo isaa irra ceesifataa. Fe'i isaanis yaabbateetis irra ceesifataa. Bishaan sun immoo dildillisan lafarraa hangam takka ol fagaataa jechuudhaaf meetira 2 walakkaa ol fagaata jechuudha. Lafarraa qiimaan dildila muka sana achitti argamu. Ammaan tana bakka sana dhaquudhaaf hin dandeenyu. Bishaantu guutee irra dambalee dildilaa fi bishaan yookaan lafa jidduu hangi inni gadi fagaatu safarri isaadha meetira 2 walakkaadha jechuudha. Bishaan kun maqaan isaa bishaan sootalloo jedhama jechuudha. Kanaaf bishaan kun bishaan seenaati. Bishaan biyya lama jidduu yaa'uudha. Bishaan kun gizee guutee namni tokkollee ce'uu hin danda'u. Kanaaf kun boodatti hafee jira jechuudha. Karaa kanaan biyyi keenya kun boodatti hafeeti jira. Karaan seeraa hin baane karaa uummanni irra deemu dhoqqeedhaan laaqamaa boolla keessa bubu'aa fardaanis miilaanis akkasitti deemaa jechuudha. Kanaaf daawwattoota keenya amma bishaan san biratti argamnaa jechuudha. Kanaaf bishaan kun yeroo birraa roobni hin jirre ni hir'ata. Akka gaariitti irra ce'ama. Keessa bahuudhaaf illee ni mijjaawa. Amma garuu yoo daakan malee yoo daattuun ajaa'ibaa ka jiraattu taate malee homaa hin danda'amu. Bishaan kun immoo hangi qiimaa bal'ina isaadha. Amma wanni agartan kun bakka duraan yaa'u gadhiiseeti gara lafa namaatti as yaa'e jechuudha. Kun olaal. Kanaaf bishaan kun bootaa isaa gadhiisee dhufe lafa namaa keessa yaa'e kunu wanni akkanatti agartan kun tuujumaa miti. Qixa tuujumaati miti. Tuujumni muka sana achitti argama. Akkasuma bishaan kun bishaan seenaati. Muka sana achitti dildilli kan argamudha. Hangi safara bal'ina isaa immoo meetira 6 waan akkanaati jechuudha. Meetira 6 bal'ata. Akkasuma immoo asirraa immoo daqiiqaa 15 kan gadi fagaata akkana gadi yaa'a. Achitti immoo meetira 12 wayii ni ta'a jechuudha. Akkasumaan bishaan kun egaa gama tokkoon godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Bachoo jechuudha. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Bachoo Damboo bakka jedhamudha jechuudha. Isaa gara kanatti immoo godina Boongaa aanaa Saayilemii ganda ji'ii ka jedhamudha jechuudha. Kanaaf bishaan kun bishaan seenaati. Bishaan daangaa walirraa eeguudha. Akka uummanni walitti hin buune bishaan kanatu walirraa eega. Bishaan kun muka dhaabamee hin gonneedha. Muka muramee hin banneedha. Bishaan rabbiin lafa keessatti uumee gannuu yaase jechuudha. Kanaaf waan buqqifamee waan jiffamee balleeffamuu miti. Waanuma rabbiin
durumaa'uu dachii keessa nu yaasee biyya lamaan adda walirraa eeguudha jechuudha. Egaa daawwattoota keenya ummata akkana cinqamaa jiru kanaaf du'aayii godhaa, du'aayii nuuf godhaa. Kunooti akkana cinqamaa muka walitti fidee ofii isaatii bismaaraa walitti hodhee haala akkasiitiin ofiillee addunyaa isaallee jallaaba lafa magaalaa geessee akkasi gurgurataa jira jechuudha. Kanaaf sa'a 2 deemee sa'a 3 deemee dhoqqee keessa rakkataa, karaan seeraa hin jiru, karaan makiinaa hin jiru, akkana dhibamaa. Du'aayii keessaniin akka nu gargaartan isiniin jenna. Warreen chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib nuuf godhaa. Viidiyoo kana immoo laayik kooment nuuf godhaa isiniin jechaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.